Ergaa Phaawulos gara Fiilimoonitti erge. Ani Phaawulos Kiristoos Yesuusiif jedhee hidhamee utuun jiruu Xiimotewos obboleessa keenya wajjin gara Fiilimoon jaallatamaa hojiittis hidhata keenya ta'eetti akkasumas gara obboleettii keenya Afiifiyaatti gara Arkiphos isa wal'aansoo keessatti hidhata keenya ta'eetti gara waldaa mana keetti walitti qabamuttis kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yeroon kadhata koo keessatti maqaa kee dha'u hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Jaalalaa fi amantii ati Gooftaa Yesuusii fi warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis qabdu dhaga'eera. Wanta gaarii ta'ee nu keessatti Kiristoosiif hojjetu hundumaa hubattee hojii amantii keenyaa hirmaachuu kee caalaa akka mul'iftuuf nan kadhadha. Yaa obboleessa koo, ati warra Waaqayyoof qulqullaa'an garaa ciibsiteetta. Kanaanis ani jaalala kee keessaa gammachuudhaaf jajjabina baay'ee argadheera. Gaaffii waa'ee Oneesimoosiif gaafate. Ani waan gochuun siif ta'u si abboomuudhaaf karaa Kiristoos ija jabina illee qaba. Garuu ani Phaawulos jaarsichi ammas Kiristoos Yesuusiif jedhee kanan hidhame jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fo'adha. Waa'ee ilma koo Oneesimoos isa ani mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'ee fi sin dhageessifadha. Innis dur siif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kan baasudha. Isa deebisee gara keetti ergeera. Garaan koos isa duukaa dhufeera. Ani illee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira tursiisuu barbaadeen ture. Garuu hojii gaariin ati hojjettu giddiidhaan otoo hin tahin fedha garaa keetiitiin akka ta'uuf yaada kee duubaa ani waan tokko illee gochuu hin jaallanne. Tarii yeroodhaaf si irraa gargar ba'uun isaa yeroo hundumaa ati akka isa wajjin haftuuf ta'a. Si'achi akka obboleessa jaallatamaa isa garbichaa olitti isa fudhadhu malee akka garbichaatti miti. Anaafiyyuu erga akkas jaallatamaa ta'ee siif immoo namummaa isaatiin Gooftaattis attam caalchisee siif haa ta'u ree. Ammas hidhata kee ta'uu koo kan yaaddu erga ta'ee ana akka na simtutti Oneesimoosiin simadhu. Inni waa sitti balleessee yoo jiraate yookiis gatii yoo isa irraa qabaatte anatti lakkaa'i. Ani Phaawulos gatii isa irraa qabdu siifan baasa jedhee kana harka kootiin caafuu kooti. Kana malees oolchaa kootiif akka ati ofii kee gatii gootee anaaf baasuun si irra jiru sitti himuu ana hin barbaachisu. Egaa yaa obboleessa koo, maqaa Gooftaatti dhimma kana anaaf raawwadhu. Kiristoosiif jedhiitii garaa na ciibsi. Waan ani sitti himuu irra caalchiftee hojjechuu kee beekee abboomamuu kees amanadhee kana siif caafeera. Achumaan immoo kadhata keessaniin Waaqayyo isiniif na kenna jedhee waan an abdadhuuf iddoo buufataa anaaf qopheessi. Epaafiraas maqaa Kiristoos Yesuusiif jedhee anaa wajjin hidhamee kan jiru nagaa siif dhiyeessa. Maarqos, Arisxaarqos, Deemaas, Luqaasis hojiitti hidhata koo kan ta'an nagaa siif dhiyeessu. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.